Yooyyaa hordoftoota chaanalii Barataa Tutorials nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanitti sirna dhaqqabu. Guyyaa irraa kana qabadhee kan isin dhufe viidiyoo baayoloojii fireshmaan irratti kennamu jeneraal baayoloojiidha. Namoonni chaanalii kanaadhaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa. Barnoota fireshmaan koorsii akkasumas barnoota kan biroollee asirratti gadhiisee jira. Barnoota antiroopooloojii akkasuma barnoota imerjiingi teekinooloojii. Barnoota fiiziksii, saayikooloojii fi C++ namoonni barbaadan chaanalii kana keessaa cheek godhaatii viidiyoo isaa daawwadhaa. Akkanumallee chaanalii kana warra haaraa taatan sabiskiraayib godhaa. Namoota warra kaaniif sheer godhaa. Kallattiidhaan gara barnoota keenyatti taasisna. Chapter 1 ilaalladha. Chapter 1 keessatti maaltu jira? Just as a whole, wanti isin baruu qabdan at the end of this chapter, you will learn that define the term biology. Biology as a whole, wanti beekuu qabdan jira. Biology kun it's not something new, but something that you have learned in high school, in your prep. So want addaa waan eegdan qabdan wanti duraan baratanidha. Sanuma revise go to salphaatu jechuun deessadhe nama daddaa. Therefore, the term biology maal akka ta'e scientific method yookaan scientific research jechuun dandeenya. Isaan kana ilaalla. Kana jechuun the original nature of life kan jiru askeetti ilaalla jechuudha. So chapteriin isaa wantoota baay'ee of keessaa qabaata. So wanta addaa isa durirraa eegdan qabdan garuu wanta iddoo garaagaraa jiran bakka garaagaraa jiran chapterii garaagaraa keessatti arguu dandeessu. Kan durirraa adda wanti godhu jiru. Okay, so what's the meaning and the scope of biology? So biology'n yoom maqaan isaa coin ta'e yookaan mogga'ee fi scope isaa maal fakkaata, area kamirratti qo'ata kan jiru ilaalla. So the meaning and the scope of biology. So biology, what's biology? You know, it's the one of science, the natural science. The studies about what? Life and the living organisms. 2 points here. Life and the living organisms. Wantoota waa'ee lubbuu qabeeyyii qo'ata. In short, this is obvious. And biology jecha Greek lamarraa dhufe. The first one is bios, that means life. The second one is logos. Okay, logos means it is just study or to research to find one akkasiti. And it is the study of living beings. So it is the science of life. It's life science jechuudha. That's it. And the term biology eenyutu moggaase nama Pierre Antoine de Monnet jedhamuu fi Jean Baptiste de Lamarck kana beekuu dandeessu. Maybe biology kutaa 12 keessatti waa evolution irratti arguu dandeessu. Lamarck theory wayin qabaata. So jara kan lamaantu jecha biology coin godhe jechuudha. General study of living things restricted to pure science. Pure science jedhamu restricted ta'e ture. Living things innis botany fi zoology. Botany waa'ee maalii qo'ata? Study about plants, and the zoology studies about animals. Animal kingdom kana lamaan qo'ata ture. Duratti kana ture. Lamaan isaan tuffanii biologyidha. Garuu akka branchitti ilaalamu malee waan kana qofa miti jechuudha. And what's the scope? Scope isa maali? Hammam jechuun eessaa ka'ee hanga eessaatti discipliniin tokko yookaan koorsii tokko gaafa isinii kennamu scope qabaata. Area irratti qo'atu jechuudha. Haga kana jedhee antiroopooloojiin akkasuma area mataa isaa qaba. Fiiziksiin area mataa isaa qaba. Scope mataa isaa danda'an qabu jechuudha. Scope sana darbanii qo'atanii hanga scope sanatti garuu qo'atu. So biological science extensive studies covering many works of chemical substances inside living cells too. Broad scale concepts of ecosystem and global environmental changes. Kana jechuun maal jechuudha? Biology wanta inni qo'atu sadarkaa seelii keessatti chemical substances garaagaraa jechuun akkaataatti seelii keessatti keemikaalli garaagaraa hojjetamu like protein chemical gaafa jennu proteinii, carbohydrate, glucose, amino acid faa, glucose faa functionally organally seelii keessa jiran jechuudha. Sanarraa kaasee haga isaa taga ecosystem sistema baay'ee bal'aa ta'e. Fakkeenyaaf addunyaan kun ecosystem tokko qondeessi yookaan bosonni tokko ecosystem ta'uu danda'a. That contains a range of things, just many things.
global environmental changes kan jechuun globally sadarkaa addunyaatti pilaaneetii irra kan jiru waan qo'atudha jechuudha. So wanti life wajjin wal qabatu everything that's related to life concerns biology. So here you can see there is a structure of life. Structure of life means like selling qo'ata physiological of organisms. Physiological jechuun function of their body kamitti qaamni isaanii akka hojjetu. Diversity and the evolution of organisms. By diversity of evolution isaanii akka tirannaa jiramaa lubbu qabeeyyii classification of life jechuun classificationii barattanitti tole yaada. Biology kutaa sagalffaarratti specially classification just kingdomii garaagaraatti primii garaagaraatti genusii yookaan species garaagaraatti kutaa qo'achuudha. Akkasuma interaction of organisms. Organisms immoo ecosystem keessatti akkamitti interact godhu kan it is the whole scope of biology. Okay, the second one is the origin and nature of life. Jechuun why biology, why life qo'ata arga jenneeti. So what is life? So one of the biggest and the most important emergent phenomena is that origin of or emergence of life. So gaaffii baay'een biology keessatti ka'uute akka walii galaatti ka'u the origin of life, emergence of life. So lubbuun gara biyya lafaa kan gara addunyaa kana akkamiin dhuftee kan jedhu gaaffii ishuu guddaadha. Theory baay'eetu jira, idea baay'ee irratti kaasu philosophically, just biologically, chemically, just different ideologies or different theorems are there. So the mystery of life's origin is still big debating issue in the science. So people are debating. Wal falmaa jiru, waan baay'eetu argumentii baay'ee jira. But still they haven't reached on some point. Walii galtee tokko irraa wanti gaafame ammaa tokko illee jiru. So there are a number of theories. Theory baay'ee jira, special creationism, spontaneous generation, theory of catastrophism kan jedhu jira, cosmologic theory or theory of panspermia and chemical evolution. Warra kun theory wanga guddaadha. Theory kan biroo ni jiru by the way. These are the most known kan jedhamanidha malee still baay'ee theory baay'eetu kan irratti bahaa jira. Okay, so let's see in the theory each in the individual theory the origin of the life. The first one is theory of special creation. Special creation maal ibsa kan jedhu kan ibsu. In short, all things on this planet have been created by God, Almighty God. Warra kun special creation itti kan amananii namoonni theory kanatti amananii maal godhu? Wantoonni addunyaa kanarra planetii kanarra jiran hundumti isaaniiyyuu life in kamirra any form. Bacteria kaasee hanga whale'itti they are made by Almighty God. Waaqayyootiin akka uumaman, waaqaan akka uumamanitti warra lakkaanidha jechuudha. Inni kan biraan theory of spontaneous generation. Spontaneous generation. Inni kun immoo maal ibsaa? This theory assumed that the living organisms could arise suddenly, spontaneously from kind of non-living matter. Warra kun immoo lubbuu dhabeeyyii irraa lubbuu qabeeyyii akka dhufan akka tasaa fi akka tasaatti suddenly and spontaneously akka dhufan wanta akkasii kaa'u. Jarri kun warra kanatti amanan baay'inaan Aristotle fa'i. Aristotle, Francisco Redi, Lewis Pasteur. By the way, Aristotle baay'ee argumentii kanarratti yaada akkasii lafa kaa'a. Francisco Rediin fakkeenyaaf idea inni kaa'u keessa tokko maal inni nam tokko foon qalee yoo lafa kaa'e after some time foon sanarraa maal arganna? Raammoo titiisaa yookaan jiisa titiisaa arganna. So raammoon sun kan dhufe eessarraati jedhe foon sanarraa dhufe. Foon sun du'eera lubbu dhabeessadha. Garuu after spontaneously gara kaamatti jirame gara lubbu qabeeyyii raammootti jirame jedhee fudhata. Lewis Pasteur illee akkuma kana theory kanatti kan amanudha jechuudha. Garuu theory'n kun kallattii garaagaraan disprove wantoota ta'e jira. Eenyuun Lewis Pasteur baay'ee idea kana deeggaru garuu experimentii wayii gaggeessi ture. Experimentii sanaatiin sterilize godhee qodaawwan sterilize godhee bakka cufaa ta'etti foon kaa'ee garuu foon sun gara raammoota kan jijjiiramne proof kan godhedha namichi kun. So just this is about spontaneous generation kana fakkaata. Okay, kan biraan
theory of catastrophism kan jedhamu jira. Catastrophism kun maal inni modification of special creation. Special creation keessatti maal jenne irra wanti lubbu qabeeyyiin lafa kanarra jiran pilaanetii kanarra jiran waaqaan akka uumamanitti kaa'eera. Egaa garuu inni kuni waaqaan haa uuman iyyuu malee akkaataa uumama isaanii ka'a. Maal jedha? Each preceded by catastrophe resulting from some kind of geological disturbance. Wanti uume sun yeroo uume sanatti sosochiiwwan yookaan immoo katastroofii jechuun aayidiyaan isaa akkamidha? Fakkeenyaaf dho'iinsa volkaanoo ta'uu danda'a, sochii lafaa ta'uu danda'a. Disturbaansii wayii tokko jira la. Disturbaansii lafarratti ta'u jechuudha. Sanirraa kan ka'e rizaaltiin isaa dhufa. Yeroo waaqayyo sana uumutti fakkeenyaaf naannoo eeriyaa tokkotti humni sochiiwwan gurguddaa wayii tokko ta'een booda sana booda lubbu qabeeyyiin uumanii aayidiyaa of keessaa qaba. Katastroofii jechuun waan caccabuudhaan, wantoota diddiigamuudhaan, wantoota tatarsa'uudhaan wanta dhufe aayidiyaa akkasii of keessaa qaba. Catastrophe completely destroyed the existing life and each creation consisted of life form different from that previous one. Inni kun akkamidha? Katastrofiin tokko yeroo ta'utti isa turaan laayifii duraan turan yookaan lubbu qabee duraan turan balleessetu lubbu qabeeyyii haaraa uumama. So yeroo garaagaraatti katastrofiin yookaan immoo sochii yookaan jeequmsi pilaanetii yeroo garaagaraatti ta'u lubbuu haaraa uumee dhufa jedhee aayidiyaa akkasii of keessaa qaba. Okay, inni kan biraan cosmozoic yookaan immoo perispermia theory-dha. Inni kun maalidha? Cosmozoic kan jedhu kan mataa isaa kan dhufe cosmic kan jedhudha. Cosmic means just the heavenly things. Wantoota waaqa keessa jiran, samii keessa jiran wantoota akkasii of keessaa qaba. So maal jedhanii amanu dhugaasaan lubbu wantoonni lubbu qabeeyyiin duraanii bakka biraa turan heavenly body keessa yookaan wantoota samii keessatti argaman keessa turaniiru. Then fakkeenyaaf meteoroids fudhatu, meteoroids fakkeenya tokko fudhatu. Jarri kun immoo baay'ee highly resistance phosphorus of keessaa qaban jechuun high temperature keessatti very harsh pressure keessatti survive godhanii organizimoota jiraatan. Then achirraatii lafa namanii gara eersii dhufan, gara lafaatti dhufan. Eessarraa? Samiirraa wantoota heavenly body irraa lafatti dhufanii then lafarratti immoo lubbu qabeeyyiin kun dhufanii uumamanii jiraatanii jedhanii kanatti amanu jechuudha. So in short maal jechuudha? Lubbu qabeeyyiin lafa kanarra jiranii pilaanetii biraarraa yookaan immoo heavenly body biraarraa dhufanii jedhanii namoota amananidha jechuudha. So theory'n kun adii akkasii of keessaa qaba. Namoonni kanatti amananii yaada kanatti amananii Riichard kan jedhamu jira. Kan biraa Arrhenius chemistry keessatti yeroo baay'ee beekamaadha. Acid base solutionii keessatti arguu dandeessu waa'ee definition acidii keessatti nama kennedha. Kan biraa this theory did not gain any support. Kun egaa maal evidence gahaa waan arganneedhaaf ammaatti wanta fudhatame hin qabu. Evidence gahaa hin qabu. So theory'n kun discard ta'ee akka jirudha. Kan biraa theory of chemical evolution kan jedhamu. Okay, this is also known as materialistic theory or physico-chemical theory jedhamee beekama. Materialistic theory yookaan physico-theory kuni maal inni chemical evolution ta'amanu jechuun duraan keemikaalonni turaniiru. Keemikaalonni sun immoo after some time waggoota dheeraa fudhachuudhaan gara lubbu qabeeyyiitti jijjiiramanii jedhanii ta'amanu jechuudha. Theory'n kun nama lamaan kan establish ta'edha. Tokkoffaa Oppaariin kan jedhama jedhu, lammaffaa immoo Hallaanidha. Oppaariin kun nama saayintistii biyya Raashiyaati. Hallaaniin nama saayintistii biyya Ingilishidha yookaan Ingilaand. Jarri kun aayidiyaa iddoo garaagaraatti independently wantoota hojjetan qabu turan. Theory kana garuu dhumarratti gaafa faafadisiisuudhaanii aayidiyaa lama san wal fudhate. So bakka tokkotti theory of chemical evolution jedhanii lafa kaa'an jechuudha. So aayidiyaa akkasii of keessaa qabu. Keemikaalli evolve ta'ee gara maalitti dhufe? Gara lubbu qabeeyyaatti dhufe. Kun immoo kan ta'e waggoota biiliyoona 3.3 Okay. Akkanatti qabu fakkii kanarra akka arguu dandeessanitti lafa kanarra wantoota jiran fudhateen origin of earth and primitive ATM. ATM kan jedhamu got the cash energy dha. Energy glucose irraa dhufudha. Biology kudha lamaaf especially waa'ee photosynthesis waa'ee metabolism keessatti sirriitti beekuu dandeessu kana. So jalqaba irratti maaltu ture? Ammooniyaan tureera.
amooniyeemii, kaarboon daayoksayidii fi water vapor tureera. Isaan erga uumanii booda immoo gara synthesis of simple oxycarbons kan jedhaman sanarraa dhufee complex carbons uumame sana booda nucleic acid uume. Nucleic acid jechuun immoo the core for seelii keessatti baay'ee paawarii guddaa kan qabu. Wanti baay'ee guddaa jedhamu nucleic acid jedhamti. Nucleic acid uumame. Nucleic acidiin kun egaa DNA fa'aa RNA fa'aa oomishuu keessatti gahee guddaa qaba. Isa booda RNA DNA erga walitti dhufee booda immoo first cell uumame sana booda biological evolution itti fufee jedhanii taman. So kun egaa akka theory isaaniittidha. So as a whole wanti asitti isin kaasee darbu barbaadu original nature of life theory baay'ee jiraatu. Kana keessaa kamtu sirriidha kan jedhamu still is argument wanta irratti walii galameen qabu. Haa ta'u malee isin akka nama tokkotti barataa tokkotti kan isin amansiisuu danda'u tokko fudhattu jechuudha. Kaan keessan gama amantaa ilaaluu dandeessu, kaan keessan bifa saayinsii ilaaluu dandeessu. Ideology baay'ee jira. So it is up to you to choose which is right. Kan isin amansiisu evidence isaa kan isin amansiisu fudhachuu dandeessu jechuudha. So let's see the nature and the characteristics of life. Amma waa'ee life irra jira. Biology waa'ee life qo'ata jennirra. Life is defined as a condition that distinguish animals, plants from inorganic materials and other organisms. Kana jechuun maal jechuudha? Life himti jedhu jechuun lubbuu wanta jedhamu kuni wantoota warra kaan irraa inorganic materials jechuun sibiilota haa ta'u wantoota garaagaraa irraa qilleensa wantoota akkasii irraa wanta adda godhudha warra kaan irraa. Lubbuu wanta jedhamu biqilootaaf bineendotaaf wanta kennamudha jechuudha. Warra kaan lubbuu dhabeeyyitti lakkaa'ama jechuudha. Individual living creatures organism. Organismii kan jedhamu akka creature tokkotti akka waan uumaa tokkotti wanta jiraatu wayii jechuudha. So characteristics wal fakkaataa qabu. Characteristics living organism hundi walitti share godhan maalidha? So wanti tokko lubbuu qaba kan lubbuu qabeeyyiidha jechuudhaaf just we have to measure with this characteristics. Tokkoffaa irritability. Irritability jechuun maal jechuudha? Wanti tokko yeroo qaamni alaa isarratti hojii wayii yookaan akshinii wayii tokko fudhatu response kennuu danda'udha. Maybe it is jechuun the ability to be excited or detect stimuli and to respond to thereto. Fakkeenyaaf qaama alaatiin fakkeenyaaf yoo isin dhahan reakshinii tokko gootu miti namni animaaliin gaafa dhahaman, animaaliin gaafa ari'amatan, fakkeenyaaf pilaantiin immoo gaafa citan response wayii kennu. Response kamii kennu? Deebiin illatu jechuudha. So irritability jechuun response akkasii kennudha. Stimuli yookaan wanta alaan dhufu stimuli alaa dhufutti hubatanii response kennudha. Growth and production jechuun immoo wal horuu baay'achuu danda'udha. It may be through multiplication, duplication, regeneration and differentiation. Kallattii garaagaraatiin akkanatti baay'achuu danda'u jechuudha. Kan bira adaptability. Adaptability jechuun immoo jijjiirama environment keessatti dhufu maal gochuudha? Fudhachuu danda'u. Akkasumallee jijjiirama sana keessatti jijjiirama otoo hin jijjiiramiin itti dhaabbatanii hafuu danda'u. Fakkeenyaaf namni tokko gara iddoo cabbii baay'ee qorraa ta'e gaafa dhaqu dhaqni isaa sun gara cabbiitti akkasuma qorru maal godhaa? Adapt godha. Homoo isa eeggataa jechuudha. Akkuma naannoo sanatti dhaqni isaa qaamni isaa maal godhaa? Ho'a baay'ee maddisiisa. Adapt itti godhaa jechuudha. Yookaan immoo naannoo sanatti jijjiiramuu danda'a haalli isaa. Fakkeenyaaf reeptaayiloonni maal godhu qaamni isaanii yeroo baay'ee qilleensi yeroo qorru baay'ee qorru, yeroo ho'u baay'ee qorru. Namni garuu akkanaa miti yookaan maamaas akkanaa miti. Yeroo environmentiin isaanii qorru isaan haala dura keessa turan isaanii eeggatanii itti hafu jechuudha. Meetaboolizimii jechuun immoo enerjiidha. Enerjii maddisiisuu danda'uudha. So enerjiin egaa baay'ee murteessaadha. Laayifii kamiiyyuu. So yeroo garaagaraatti enerjii kan maddisiisu ta'e kun kaaraakteristiksii nacharii keessa tokkodha. Kan bira exertion. Excretion jechuun immoo xuraawaa baasuudha. Xuraawaa garaagaraa akkaataa garaagaraatti baasuu danda'u. Inni kaan kaarboon daayoksayidii baasa, inni kaan oksijiinii baasa. Xuraawaa kan jajjaboo kan biraallee baasu. So isaan kun these are the characteristics of animals.
Sanadha jechuudha. Okay. Egaa kana jenneeti let's see the what is scientific method. Scientific method maal akka ta'edha chapter kan keessatti wanti baay'ee ilaaluu deemnu kan bira. Okay. So this scientific method is a process for experimentation that is used to explore observation and answer questions. Egaa saayinsii keessatti gaaffii baay'ee ka'a. Haala naannoo irratti hundaa'uudhaan namoonni observationii garaagaraa gochuudhaan gaaffiin kaasu. Gaaffii sana piroosesii ittiin deebisnu scientific methodidha jechuudha. Scientific methodiin baay'ee piroosesii baay'ee kan qabu, teekniikii garaagaraa kan fayyadamu, akkanumallee meeshaawwan garaagaraa fayyadamnee wanta hojjennudha. Callisnee dhuma kun hin ta'a sanan ta'a ta'uu danda'a ta'ee osoo hin taane bifa evidensii guutuu qabuutiin irratti kan hojjetamudha. So it is also a technique used to construct and test scientific hypothesis. Scientific hypothesis jira jechuun educated guess kan jedhamu jira. Waa'ee waan tokko kaafamee gaaffiin yeroo ka'utti kun sababni wanticha akkas ta'eedhaaf kana ta'uu danda'a jedhamee hypothesisiin kennama. Kana test gaafa goonu maal jedhama jechuudha. Scientific methodidha jechuudha. Scientific methodin steppiiwwan yookaan basic steppii kan jedhaman 5 qaba. Shanii olis ta'uu danda'a baasuu bakka garaagaraatti jiramu danda'a. Jechuun steppiin tokko lamatti qoodamuu danda'a yookaan steppiiwwan 3 immoo lama ta'anii mudda tokko dhufuu danda'u. So, fakkeenyaaf observation in jira, question or problem, hypothesis, experiment, result or conclusion, finally recommendation. So, let's see each and the individual things. Okay, the first one is observation. Observation ida. Observation jechuun maal jechuudha? Naannoo keenya sensii qabnu hundumaatiin ilaaluu danda'uudha jechuudha. Ija qabnuun, gurra qabnuun, qaama qabannuun wantoota ilaaluu danda'uudha jechuudha. So, erga sana ilaallee booda gaaffii gaafachuu dandeenya. Probleemii sana state gochuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan problem or question. So gaafatta jechuudha. Erga garteen booda gaaffii kaaste. Okay. Fakkeenyaaf waa'ee gaararraa fudhannu gaararraa kan cameloon kan jedhamtu yeroo garaagaraatti isheen bifa ishee jirtu kalarii garaagaraa qabaatti. So jalqaba irratti maal goona asiirraa scientific method kana fayyadamne jechuudha. Observation jira. Observe goona jechuudha. Deemnee bakka groupiiwwan cameloonii yookaan gaararraan jirtu sanatti maal goona observation goona ilaalla. Dhuguma jijjiiramu kan jedhu sirriitti observe goona kalariiwwan garaagaraa wanta hundumaa check goona jechuudha. Eega sana goonee booda gaaffii qabannaa jechuudha. Jechuun maaltu akka isheen bifa ishee jirtu taasise jennee barreessinee bifa barreeffamaatiin lafa kaawwannaa jechuudha. Eega kana goonee booda hypothesis. Egaa hypothesis educated guessidha. Otoo experimentii gaggeessin dursa yaada sirriidha jedhanii fakkeenyaaf gaararraa maaf akkas taate jennee qaama ishee keessaatiin gogaa ishee keessa wanta faca'u jira yookaan immoo waanuma ta'e wayii tokko jira miti yaada wayii tokko lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Hypothesis fakkeenyaaf maybe kalarii muka ishee irra deemtutu ishee irratti harca'a wanta akkasii jennee yaada akkasii kaasuu dandeenya. Kun hypothesisidha jechuudha. Hypothesis san immoo maal ta'a jechuudha? Experimental test ta'a jechuudha. So bakka hypothesisin keenya sirrii miti waan nuti jenne fakkeenyaaf muka irra deemtu sanatu isheetti hallaqa ta'u kan irratti harca'ee tokkas ta'a jennee yoo lafa keenya ta'e inni sirrii miti kan jedhu experimental check goona jechuudha. So outcome isaa measurable ta'uu qaba. There must be also recorded analysis of data. Jechuun experiment sana keessatti record gochuu data analysis gochuun ni jiraata jechuudha. Dhuma irratti result isaa maal jechuudha? Hypothesis lafa keenya suni gasii wanti kana ta'a jennee yaadni nuti lafa keenya yaada sirriidha moo sirrii miti jennee adda baasuudhaaf adda baasnee keenya jechuudha. Wanti nuti yaadneef wanta experimentii keenya jenne wal gatama miti. So egaa hypothesis reject ta'uu danda'a, accept ta'uu danda'a. Reject ta'e jechuun maal jechuudha? Experimentii sanaa fi wanta hypothesis suni hypothesis jalqaba irratti ideyaan sun maal ta'e wal dhiite jechuudha. Accept ta'e jechuun maal jechuudha? Yaada suni wal argate wanti nuti jenne sirriidha. Okay, finally summary isaa gaafa walitti qabne ilaallu step tokkoffaa observe gochuudha behavior or other phenomena gochuudha waa ilaaluudha naannoo ilaaluudha sana booda immoo tentative wanta ta'e idea wayii explanation wayii tokko lafa kaa'uudha. Achi booda maal gochuudha hypothesis wanni ta'e testable ta'e tokko maal gochuudha lafa kaa'uudha generate gochuudha.
then you have to make systematic and planned observation. Data collect gochuu qabna sirriitti. Sana booda result sana immoo discuss gochuu qabna. Yaada isaa walitti qabnee hypothesis hojii walitti lafa kaa'uu qabna. Achi conclusion lafa keenya. Sana booda recommendation. Fakkeenyaaf amala yoo ta'e amala nama tokkoo jijjiiruu baanne yoo ta'e dhumarratti recommendation akkas yoo ta'e kun gaariidha jennee wanta lafa keenya ta'a jechuudha. So akka waliigalaatti wanti as keessa jiru kana fakkaata. Don't forget to subscribe this channel, to like the video, to share for others. So kana fakkaata video biraatti wal agarraa. Videoon kan biroollee sirriitti ilaala. Video fiiziksii gadhiiseera, kan saayikooloojii gadhiiseera, akkasuma kan anthropoloojii, emerging technology fi video akkaataa dubbisaa qo'annaa tarsiimoo dubbisaa gaarii kan jedhus chaanalii kana keessa galtanii video koo ilaaluu dandeessu. Wantoota kan biraallee yaadota kan biraallee fuulduratti isiniif qooduu fayyaala. Hanga video biraa wajjin wal agarrutti yeroo gaarii qabaadha.